Ashama harka fuunee daawwattoota EMN kun qophii marabbaa torban isin biraan geenyudha. Qophii keenya har'aa keessatti eeggattummaan maali? Dhiibbaan eeggattummaan qabu maal fakkaata? Furmaan isaa maal ta'a kan jedhu hayyuu dhimma kanarratti barsiisaniif qoratan waliin turtii taasisne isin biraan geenya. Turmaanni keessan EMN waliin haa ta'u. Keessummaan keenya har'aa istuudiyoo EMNtti marii waliin taasisnu Barsiisaa Darajjee Fiqaaduuti. Barsiisaa Darajjee Fiqaaduu Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota dinagdee barsiisuu qorannoo gaggeessu yeroo ammaa kanas barnootuma kanaanii digirii sadaffaa barachaa jiru. Anaa dhufu baga nagaan dhuftaniin jedha. Galatoomaa. Tole gara marii keenyatti wayita seennu eeggattummaa harka namaa eeguu gargaarsa eeguu kan jedhu kuni maali yaadni isaa? Tole eeggattummaa gaafa jennu qaama lamatu jira jechuudha. Qaama waa eeggatutu jira. Qaama waa eeggatu kanaaf immoo kan waa kennutu jira jechuudha. Gaafa akkas jennee qaama lama jira jennee ilaallu eeggattummaanii namni waa baay'ee ofiisaa osoo hin carraaqiin waa baay'ee ofiisaa osoo hin gumaachiin qaamni biraa jijjiirama bu'uurarraa naa fidaa jedhee gaafa abdatu gaafa hawwu inni kun eeggattummaa jedhama jechuudha. Amma eeggattummaanii gargaarsa barbaaduun tokko humna ofiitii ol ta'ee rakkatanii rakkoo hamaaf saaxilamanii rakkoo uumamaa fi namtolcheef saaxilamanii gargaarsa barbaaduun jira. Callisaniitum gargaarsa barbaaduun jira. Eeggattummaan kun isa kami? Inni nuti eeggattummaa jennu otoo baay'ee hin dhama'in, otoo baay'ee hin dafqiin, otoo baay'ee hin carraaqiin qaamni biraa carraadhaanis yookiin immoo fedhii isaatiin naaf godha jennee waanuma harka keenyaa nu hojjechuu dandeenyu, waanuma harka keenyaa nu hojjechuu raawwachuu dandeenyu yoo namni biraa naa godha jennee harka dachaafannee yaada dachaafannee otoo fiiguu dandeenyu, otoo buunee ba'uu dandeenyu namni wayii fiigee bu'ee bahee jijjiirama guutuu narratti fida jennee manatti gallee yaadaanis qaamaanis yoo eegganna ta'e inni kun eeggattummaadha. Inni nuti immoo aadaa wal gargaarsaatiin wal gargaaruun immoo maal fakkaataa? Inni yoo isa kana wajjin akkamitti walitti dhufasa jedhuuf yeroo tokko tokko namni otuma tattaafatu, otuma carraaquu, otuma hojjetatu, otoo bu'ee bahu rakkooleen tokko tokko isa mudachuu danda'a. Rakkooleen uumamaanis nama mudatan ta'a rakkoo uumamaa. Rakkoon namtolcheen nama mudachuu danda'a. Gaafa namni tattaafatu sun, namni carraaqu sun, namni dura of danda'u sun, namni dandamatee jiraatu sun raafama inni dandamachuu hin dandeenye gaafa itti dhufu immoo hawaasniif qaamni biraa isa deeggara jechuudha. Inni kun aadaa keessattis amantii keessattis nama ofii tattaafatu sababa adda addaa dhiibbaa to'annaasaa oliin an ta'e gaafa irra ga'ee gargaaruun kun waan ta'uu qabu, waan jajjabeeffamuu qabu, waan hawaasa keessa jiraachuu qabudha malee eeggattummaa wajjiniin waa walitti dhufu miti. Tole gaama aadaa wal gargaarsaa yoo jennu yeroo namni tokko rakkatee rakkoon humnaa ol isa mudate namni biraan gargaara. Namni kun immoo yeroo biraa nama sanas deebisee gargaaraa jechuudha. Ofumaa fudhateetuma sitti hin dhiisu deebisee immoo wal gargaaraa jechuudha. Fakkeenyaaf aadaa buusaa gonofaa uummata Oromoo biraa jiru kaasuu dandeenya. Kanneen biroos namni walitti gurmaa'ee dhuunfaadhaan maatiidhaan dabaree wal utubaa yookaan wal deeggaraa inni jennu kun kan aadaa akkasii taadaan akkasiillee jajjabaachuu akka qabudha jechuudha. Amma gara gargaarsaa wal qabatutti gargaarsa baruun gargaarsa eeggachuun kuni hawaasa keessatti hammamii hundee gadi fageeffatee jira. Baay'ee gaariidha. Akkuma kaastee bu'aa baata. Aadaan wal gargaarsaa fi eeggattummaan adda jenneerra. Aadaan wal gargaarsaa harki darbee wal dhiqa jenneerra. Inni tokko har'aa yoo gargaareen inni biraan immoo boruu gargaara jechuudha. Rakkoo baay'ee sarratti kufte sana yoo irraa ol qabne namichi yoo wixxifatee keessaa ba'a yookaan qaamni sun hin mo'ata jechuudha. Qaama eeggattummaanii hammam gadi fagaatee jira kan jedhu kana yeroo tokko tokko hamma sadarkaa nama dhuunfaarraa ka'ee hamma sadarkaa hawaasaatti hamma sadarkaa dhaabbileetti illee hin mul'ata. Yeroo tokko tokko waanuma ajaa'ibaa argita. Namni iji isaa fayyaa ta'ee, harki isaa fayyaa ta'ee, ati nama ati jabaadha jettee ilaaltu gaafa kadhatu
gaafa nama waa raawwachuu akka hin dandeenyeetti gaafa inni iddoo isaadhaan mallee gaafa inni dhaabbatu argita. Maali kun attamitti ta'ee jettee gaafa ilaaltu gara aadaa ta'uutti, gara dhandheeffachuu, gara ofitti fudhachuutti, gara yaada namaa bituutti dhufeera. Baay'ee immoo hidda waan fageeffachaa jiru fakkaata. Namni tokko tokko daa'imallee ofitti qabee kadhaafaa taasisa jechuudha. Meeshaa kadhaafaa godhata jechuudha daa'imman fa'a. Gaafa kana ilaallu barmaatileen akkasii yeroo baay'ee biyya keenya keessa jiru ture, aadaa keenya keessa jiru ture, eessaa dhufee nama jechisiisa jechuudha. Iddoo adda addaatti babal'atee amma magaalota dur magaala gurguddaa fa'aarratti illee beekama ture aadaan wanni kadhaa wajji wal qabatu kun, waan rakkoo wajji wal qabatu kun. Yeroo baay'ee cinqii ta'e qofaa hawaasni gaafa gadi ba'uyyuu aadaa wal gargaarsaa sanaatiin deebi'a jenna turre. Aadaa wal gargaarsaa kunis laafuutiin ta'uu danda'a. Yookiin immoo namni dhandheeffachuu, waa'ee eeggattummaa kana fudhachuu, akka saalfiif akka safuutti dhiisuu bira darbee akka qaama dinagdeettiin deeggaran tokko fudhachuutti uumamaa jira waan ta'eef waan gadi fagaachaa jiru fakkaata jechuudha. Harka namaa eeggatanii waan namni namaa kennu eeggatanii isuma jireenya godhatanii deemuun kuni hawaasa keessatti baay'ee ceephaamaadha. Hawaasni waan akkanaan fudhatuun saalfataa ture. Amma wanti saalfiin sun yeroo ammaa kana bira darbamee inumaayyuu akka waan hojii idileetti ilaaluun kun waan dhufaa jiru fakkaata. Maal jettu kanarratti? Jalqaba namni tokko yookiin hawaasni tokko xiinsammuu isaa maal fakkaata? Akkamittiin of ilaala? Keessa isaa akkamitti ilaala? Dandeettii ofii qabu, muuxannoo ofii qabu, jireenya ofii qabu akkamitti ilaala? Of ilaaluu jechuudha. Edda of ilaalee booda naannoo ofii ilaaluu jechuudha. Namni sirriitti of ilaalee ani maalin qabaa, maalin dhabeera jedhee namni odiitii of godhu. Naannoo kiyya wanti na deeggaruu jiraachuu maaltu jira jedhee namni adda baasu gara eeggattummaaf gara hirkattummaatti hin deemu. Maaliif ijjisaa banameera jechuudha. Ija keessasaa ilaaluu fi ija naannoosaa ilaaluutu banameera. Gaafa akka kana ta'u namichi nama carraaqu ta'a. Nama tattaafatu ta'a. Maan harka namaa eegaa harki kiyya waa raawwachuu dandeessiidha. Maaliif sammuu wayii qaamni wayii waa naa fidee dhufaa? Aniyyuu hojjedhe of bira darbeeyyuu maatii kiyya deeggaruu nan danda'a. Saba kiyya deeggaruu nan danda'a jechuudha. Waanuma gama xiinsammuutiin laafiinsi wayii waan uumame natti fakkaata. Keessumaa hawaasa keenya keessatti eeggachummaan yookaan immoo kadhaan safuudha. Safuudha jechuudha. Waan akka taabootti ilaalu jechuudha. Kanas kan ta'eef tokko xiinsammuun uummatichaa annan danda'a nan raawwatadha jedhee waan abbootii isaarraa argate, waan duriirraa argate, jireenyarraa waan argateetiin tattaafateetu fuulduratti deema jechuudha. Yoo immoo mataasaa bira darbee qaamoleen akka inni dandamatu isa gargaaran sun jiru jenneerra harki immoo darbee wal liqaa har'an deeggaramaa boru immoo qaama biraa hin deeggara jechuudha. Isa kanatu jajjabeeffamuu irra jiraata. Akka biyyaatti immoo yoo ilaallu sababa garaagaraatiin sirnoota darban keessattis gogiinsa wal qabatee, beela hamaa wal qabatee deeggarsi dhaabbilee idil addunyaa adda addaarraa gara biyya kanaa hin dhufa. Karaa mana amantaatiinis haa ta'u, karaa dhaabbilee dhuunfaatiinis haa ta'u, deeggarsi kun akka biyyaatti kan kennamu kun akka hojii ofii akka ittiin jireenyaatti ilaalamuun utuu deeggarsa argadheetoo nuuf kenname kan jedhu kun hawaasa keessaa babal'atee jira yaada jedhu jira. Kanarratti maal jettume? Egaa yeroo tokko tokko namoonni waan dubbatantu jira. Hongeedhaan hawaasota miidhaman biratti deeggarsi adda addaa deeggarsi qamadii biyya Kanaadaarraa dhufanatti fakkaata. Yeroo baay'ee Kanaadaarraa dhufeeti namoonni sun leenjii adda addaa fudhatanii naannoo isaanii biqiltuu dhaabanii naannoon isaanii fooyya'inaa fi dandamannaa argisiisa. Fooyya'inaa fi dandamina gaafa argisiisu jarri kun qonna jalqabanii qamadii facaafataniiti xiqqoo hongeen itti dhufti natti fakkaata. Gaafa hongeen itti dhuftu gara jallisii kanatti deemamuu qabaa jedhamee jaroonni sun akka tattaafatan taasifama. Gaafas keessaa inni tokko maal jedhedhanii bokkaan as roobuu baattus Kanaadaa roobdeetti jedhee. Kana jechuun maal jechuudha? Ofii dhama'anii qamadii qe'ee ofiitti qotachuu, ofii naannoo ofiitti lukkuu horsiifachuu, hoolaa horsiifachuu, re'ee horsiifachuu akkuma haalli naannoo sanaa eeyyamutti gochuu dhiisanii waan mataa ofii keessa jirtu, waan gola ofii keessa jirtu, waan qe'ee ofii keessa jirtu
waan naannoo ofii keessa jirtu dagatanii kan kana laga baay'ee ceetee dhuftu. Yoo dhufte malee yoo dhufte immoo har'aan malee boruuf kan hin geenye. Borummoo yoo geesse iftaaniif kan hin geenye. Yeroo gabaabduu waan taate bu'uurarraa immoo jijjiirama fiduu kan hin dandeenyetu jira. Kanaaf of ilaaluu qabna kan jenne illee jira jechuudha. Namni dhuunfaatti waan hin goone immoo akka hawaasaatti. Hawaasni immoo baay'ee yoo jabaate dhaabbileen hawaasa adda addaa dhaabbileen dinagdee adda addaa hin jiraatu. Kanaaf gargaarsi jijjiirama bu'uurarraa nama fiduu hin danda'u. Jijjiirama bu'uurarraa dhufuu kan danda'u namni gaafa tattaafatedha. Namni baay'ee gaafa jabaatedha. Maa biyya alaa ta'a. Hawaasni keenyi durii kaasee abbootiin keenya akkatti wal gargaaran qabu. Rakkinni addunyaa dhumarran jiraata. Rakkina guddaa kan ta'u rakkina kana nutumtiyyuu yoo walitti dhufne yoo mari'anne hanqabnuun yoo wal bira dhaabbanne nutiyyuu rakkoo walii furuu dandeenya. Jennee yaaduuf hojjechuu danda'uutu nurraa eegama. Amma sila kaasee turte. Dhaabbanni buusaa gonnofaa Oromiyaan akka dhaabbataatti dhaabe kun waan aadaa keenya keessa jiru. Waan aadaa keenya keessaa as bahee jabaatee rakkoo biyya keenyaa, rakkina biyya keenyaa, nuti ofuma keenyaa karaa sirnaawaa ta'een, karaa tooftaatiin, karaa wixineetiin deebisuu dandeenya jenne hin jajjabeessina jechuudha. Inni kun rakkoo bu'uurarraa nuuf fiduu danda'a. Inni kun waan bona qofaa gaafa hongeen dhuftu qofaa itti dirmannu qofaa otoo hin ta'in gama misoomaatiin iyyuu akka sirriitti dandamatee dhaabatu nu gargaara jechuudha. Keessoo keenya ilaaluu qabna. Dhaabbilee waldeeggarsaa keenya jabeessuuf hir'uu danda'utu nurra jiran jedhuun qaba. Tolemee eeggattummaan kun yookaan deeggarsa keessaa yookaan biyya alaa barbaaduun akkama bokkaan yookaan aadaa roobee rakkoon qabu akkama jettanii kaastan kana barbaaduun dhiibbaan inni qabu maal akka biyyaatti akka ilma namaatti kabajni ilma namaatiif qabu birmadummaa biyyaatiin wal qabatee dhiibbaan inni qabu maali jettu? Waan akkasii kun tokko maal nama godha seetani akka nuti of dagannu nu godha. Akka nuti of wallaallu nu godha. Akka nuti hin carraaqne nu godha. Akka nuti hin dhimmine, akka nuti xiiqii hin qabanne nu godha. Waa baay'ee akka nuti wallaallu nu godha. Hojii akka nuti wallaallu, kalaquu akka nuti wallaallu, rakkoo mataa keenyaa furachuuyyuu akka nuti dandeenyu, akka nuti dagannu nu godha jechuudha. Waan qabnuyyuu nu dhabsiisa. Waan hin qabneef waan nuti hin dandeenye immoo akka nuti eeggannu nu godha. Kuni baay'ee ulfaataadha jechuudha. Akkuma amaleeffannaa ta'aa deeme, akkuma nama dhuunfaarraa gara maatiitti, maatiirraa gara hawaasaatti gaafa ta'aa deeme dhiibbaa guddaa qaba. Maaliif jennaani meeshaan ergisaa bulee fokkisaa jedhan. Fedhii eenyu irratti hundaa'a, fedhii namicha sanuti eeggannu irratti hundaa'a. Namni nu eeggannu kun yookiin qaamni nu eeggannu kun gaafa waa nuu gumaachuuf gaafa waa nuu godhu waan nurraa eeguu qaba. Yeroo tokko tokko nuun kan nutti mul'atu waan namni nu gargaare malee waan qaamni nu gargaare nurraa fudhatu iyyuu nutti hin beekamu. Tolli hin jiru miti addunyaa kanarra. Bilisaan? Bilisni hin jiru, tolli hin jiru. Tola ooltummaa keessattis akka aadaa keenyaatti ta'e yoo ta'e malee keessumaa gargaarsa addunyaarraa dhufu baay'eesaa maaliif dhufaa guutummaa guutuutti dhufuu hin qabu jedhu hin qabu. Idda nuti baay'ee jabaannee waan dandeenyu xiiqiidhaan hojjennee dhamaanee oomishne dhaabbilee wal gargaarsaa jenne kanaatiin sirriitti wal gargaarree waan keessoo keenya qabnu sirriitti baasnee kanarra kan caalu yoo dhufe yoo fudhanne rakkoo hin qabu. Asumarratti qamadii fakkeenyaaf qamadii wal qabatee qamadii duubaa imaammata jijjiirsisuu biyya sanarratti dhiibbaa geessisuu yeroo rakkoon hamaa dhufe yeroo birmadummaan wal qabatu dhiibbaa geessisuun jira. Biyyi sunis fedhii qabaa jechuudha deeggarsi taasifamu. Guutummaa guututti illee yoo hafuudha baate. Mee amma qamadii ofiif oomishneetuma of dandeenya kan jedhu inisheetiiviin sun jalqabamuun hiika akkamiiti qaba kana wal qabatee? Gama kiyyaan faranjoonni waan jedhan tokko jira. Warri Chaayinaa maal jedhanii yoo nan danda'atte yaadde ni dandeessaa. Yoo hin danda'u jettee yaadde immoo hin dandeessu jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Jalqaba ani nan danda'aa. Qilleensa mijaawaa nan qabaa. Lafa gabbataa ta'e nan qabaa. Humna namaa nan qabaa. Asirratti
warri deeggarsa na deeggaranillee oomisha qamadii irratti na geeddaruu danda'utu irra jira. Waanan ilaaluu qabu immoo baay'een jira. Bonayyuu oomishuu nan danda'a jedhanii yaaduun xiinsammuu geeddaramuu, xiinsammuu nama dhuunfaa geeddaramuu, xiinsammuun hawaasaa geeddaramuu, xiinsammuun mootummaa geeddaramuu namatti argisiisa jechuudha. Yeroo baay'ee namni yeroo baay'ee nama liqeessu, namni yeroo baay'ee nama deeggaru, namni deeggaramu sun gaafa mana isaa dhufu yoo maal jedhetti tola. Ani har'asii akkati waan deeggartu ni barbaada gaafa jedhu yeroo hundumaa deeggaru waan ta'eef itti tola jechuudha. Nama yeroo baay'ee deeggarsaaf gaafatan dhaqanii kanaa boodan of danda'uuf hin deemaa gaafa jedhanii tarii namichi ni deeggaraa bare suni hamma akka ni dhaqneeffatee waa tokko barutti hamma hojjennee itti argisiisnutti yeroo 2 3 waggaa 2 3 4 5 hamma sirriitti nu hubatutti fudhachuun itti ulfaachuu danda'a jechuudha. Inni kun hangama kiyyaan hawwan keenya irratti, abbootii keenya irratti, biyya keenya irratti, lafa keenya irratti jijjiirama hin fidaa. Bu'uura irraa boruu iftaan immoo kana caalaa hin fidaa. Jalqabbii gaarii ta'een yaada. Yeroo waraana birmadummaa kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame biyyoonni hedduu karinnaa kaanii deeggaran sababa qamadii isin oomishna jedhuun akkasumas waraana keessa galamuun wal qabatee harka isaanii deebifatan. Kanarraa maal baranna? Ani kanarraa wanta ni hubadhe rakkoolee balaa uumamaatiin keessumaa qaama Itoophiyaa biyya Itoophiyaa kana keessatti uumaman keessatti yeroo warri deeggartoonni deeggaran sila maal jedheen ture tolli hin jiru jedheera. Gaafa waanuu godhan waanurraa barbaadu jechuudha. Gargaarsi nuti isaan irraa argannu kun haala duree qabdi. Gatii nuti nama taanee gatii nuti lubbuudhaan jiraachuu qabnu qofaaf otoo hin ta'in isaan waan fedhii nuti akka isaaniif raawwannu qabantu jira jechuudha. Kanaaf haala dureewwan isaan lafa kaan sana haala dureen kun yeroo baay'ee tarii mul'achuu dhiisuu danda'a, barreeffamuu dhiisuu danda'a. Haala duree sana hin fudhannu jenne yoo ta'e haala dureen sun immoo birmadummaa keenya miidha yoo ta'e har'a nu fayyadee borummaa keenya immoo laamsheessa yoo ta'e warra akkasii lakki jechuun hin jiraata jechuudha. Ani garuu biyya kana keessatti wanti uumame jedhee ani yaadu waan tokko fidee dhufe. Uummanni Itoophiyaa takkaatti guutummaa guutuu irratti rakkoon isa mudatu yeroo baay'ee. Qaamni tokko yeroo rakkoon isa mudatu qaamni tokko immoo wayyaa qaba. Wal dirmachuu, wal bira dhaabbachuu, dhukkubni isa tokko akka dhukkuba ofiitti fudhachuu, ilmoo isa tokko akka ilmoo ofiitti fudhachuu, maatii isa tokko akka maatiitti akkatti uummanni biyya kanaa walii dirmate nama ajaa'iba. Qamadii biyya keessatti amma barbaadamu bonaa fi gannaan oomishuun yeroo gogiinsi boorana fa'aatti mudate biyya alaatii qamadiin hin galu asuma biyyuma keessaa deeggarsi kennama kan jedhu qabatamaadhaan lafarratti argine. Isa uummanni wal gargaaruun alatti jechuu keenya. Kanarrattis maal jettu? Ani kanarratti wantani sirriitti kaasuu barbaadu waan baran barteen amaleeffannaan akka laayyootti hin furamu. Nuti maal barree gaafa qamadiin biyya kanatti oomishamee dhufee biyya kana gargaarsa gaafa jedhamu barri kana argaa jirra jechuudha. Gargaarsa gaafa jedhamu biyya kana keessatti oomishamee hawaasuma biyya kanaa kan rakkate gargaaran jedhu nutti hin barre. Waggaa 5 itti hin barre, waggaa 10 itti hin barre, waggaa 15 itti hin barre. Asuma keessatti oomishameetu unuun nu gargaara gaafa jedhani nutti bitaachee. Yoo nutti bitaachee yoo nu ajaa'ibuun irra jiraatu hin yaadu maaliif amaleeffannaan keenyi ani hin qabu, ani hin danda'u waan baay'eetu nu hafaa ani sadarkaa kanarra hin jiruutu jira jechuudha. Kanaafi humna guddaa biyya keessa jiru, humna namaa, riisoorsii yookaan qabeenya uumamaa kan lafa keessa jirus dachee haala qilleensa mijataa jiru otoo qabnu harka caalu ofii hojjetannee jijjiiramuu malee dhiibbaa imaammataanis wal qabatee hariiroodhaanis wal qabatee birmadummaanis wal qabatee dhufu kuni damdamachuudhaafii fi ofuma bira jira asuma jira furmaanni kan jedhudha. Garuu guutummaa guututti immoo deeggarsiin dhaabbata akka addunyaatti jechuu miti yaada jedhu kaastan. Mee kanaan wal qabatee muuxannoon biyyoonni addunyaa of danda'anii birmadummaa biyya isaanii tikfachuudhaafii fi eeggattummaa jala ba'uuf hojjetan maali? Muuxannoo maal fakkaataadha? Biyyootuma seenaa dhiyoo nutti qaban, biyyoota nuti akka ajaa'ibaatti ilaallu, biyyoota nuti yeroo tokko tokko hojiifis yeroo deemnu arginu,
gaafannu attamitti misoomanii attamitti guddatanii yeroo dhiyoo kana Singaapoor irraa muuxannoo gaafa muummichi ministeeraa du'atus qaamni adda addaa gaafa taphatu gaafa haasa'u argaan ture akka carraa ta'e waggaa arfan kana biyya Singaapoor deemeen ture gaafa biyya Singaapoor deemu Singaapoor misoomni magaalaa ishee attamitti dhugoome akkamitti rakkoo hawaasummaa fi dinagdee isaanii furatanii nuti immoo akkamitti barachuu dandeenya achirraa maal arganna kan jedhuuf deemne jechuudha. Waa takka kan achirraa baran biyyi Singaapoor biyya rakkoo hawaasummaa isheef rakkoo dinagdee isheedhaa furuuf danda'u. Barbaacha biyyoota ollaa Singaapoor jiran warra akka Maleeshiyaa fa'aa gaafachaa turte. Rakkoon mana jireenyaa baay'ee gadi fagoo ture. Rakkoon hojii dhabuu baay'ee gadi fagoo ture. Gaafa sana ollaa warra jiranii rakkoo koof na deeggaraa na faana dhaabbadhaa rakkoo hamtuun natti dhufteetti jette balbala namaa otoo rukuttu biyyoonni tokko tokko otuma gargaaruu danda'anii of bira darbuu hin dandeenyu. Nuti illee ofii keenya rakkoo hedduu waan qabnuuf of bira darbine isin bira gahuu hin dandeenyu gaafa jedhan warri Singaapoor ofitti deebi'anii gadi taa'aniit rakkoo kanaa fi furmaata mataa keenya akkamittiin qabaachuu dandeenya akkamittiin furuu dandeenya do or die kan jedhan yookaan waa gochuu murteessuu jijjiiramuu jiraachuu yookiin du'atu nu eeggata teenyee immoo hin duunuu jedhaniiti wixinii mataa isaanii akkamitti akka misoomuu danda'an lafa kaawwataniit wixinii sanarratti walii galtee uuman. Rakkoon adda addaa rakkoon uumamaallee nu mudate rakkoon namtolcheellee nu mudate. Wixineen kun yoo mirkaneessine yoo hojiirra oolchine rakkoo mataa keenyaa furuu dandeenya jedhanii itti seenan. Kutannoon itti seenan mootummaan kutannoon hooggane. Sanii booda jijjiiramni abdachiisaa ta'an qormaata hedduu keessaa dhufuu jalqabe jechuudha. Warri durallee mormaa turan lakki biyya akkasiillee toonuu deemtanii tokko akkasiillee gootanii waan kun nun baasu warri jedhan bu'aasaa argaa namni tokko tokko yaada fudhata mitiire inni tokko tokko immoo bu'aasaa fudhata mitiire. Akkasumatti irraa jalaan biyyi Singaapoor har'a akkuma biyyaatti ijaaruu qofaa otoo hin ta'in waraqaa irratti akkasitti hojjechuun danda'ama amma jedhamee ajaa'ibsiifamuu irra gahame jechuudha. Keessoo keenya ilaaluu danda'uutu nurraa eegama. Nuti immoo waan biyya Singaapoor irra caalu qabna jennee yoo namatti dubbanne namatti ulfaachuu danda'a. Qilleensa mijataa ta'e baay'ee qabna. Isaan biyyi Singaapoor baay'ee isaan raga likleem godhaniitu developmentii gaggeessu. Nuyi bara lafa oomishaaf ta'u lafa ijaarsaaf ta'u humna namaa waan ka'umsaaf ta'u kan isaan hin qabne dachaa lama sadiitti hin qabne jechuudha. Waan nuyi dhabneyyuu xiqqaadha. Waan nuti dhabneyyuu guddaansaa of ilaaluu dhabuudha bakkee eeguudha. Kan jedhu kana yoo ilaalle muuxannoo Singaapoor yoo ilaalle muuxannoo Chaayinaa yoo ilaalle warrootuma dhiyoo kana yoo ilaalle western yoo ilaalle uummata of ta'ee keessoo isaa ilaalee maalan qaba maalan dhabe jedhee waan qabuuf dhabe irratti walii galee wixineedhaan lafa kaawwatee mootummaa dhaggeeffatee mootummaa waan qeequu qabu irratti qeeqee waan deeggaruu qabu irratti deeggaree warra deemeti ajaa'ibaa akkas ta'uu danda'a jedhanii warra hojjetan kan akka ta'u godhachuudha nutis gochuu dandeenya. Wanti nuti har'a dubbannu kun sirriitti xiiqeffannee hojjenne jennaan waggaa 10 kana waggaa 15 kana nuyi addunyaa ilaaluu qofaatu hin ta'in addunyaan iyyuu nu ilaaluu dandeessi. Nan dandahaa jedhanii jalqabu gara tooftaatti fiduu hirmaachisuu hojiidhaan argisiisuun furmaata ta'a jedheen yaada. Otoo waa argadhe osoo biyya alaatii waan naa dhufe otoo gargaarsi bifa kanaan argatame dabaleen guddadha kan jedhu kuni sammuu namoota hedduu keessatti hundee gadi fageeffateera kan jedhu dura kaasneerra namoota akkasiitiif isin dhaamsi qabdan akka hayyuu dinagdeetti maali? Ani dhaamsa ni qabu biyya alaarraa waan argachuu qabnu baay'eetu jira. Biyya alaarraa argachuu keenya otoo hin ta'in maal argannaadha inni guddaan. Ani biyya alaarraa attamitti qurxummii akka qaban tooftaan ishee akkam akka ta'e akkamitti akka qurxummii horsiifatan akkamitti akka teknooloojii madaqfatan akkamitti muuxannoo achirraa fudhatanii rakkoo biyya kanaa furuu danda'u kan jedhu isa yoo qooddanne yoo deeggaramne rakkoon tokko jira jedheen yaadu'an. Maaliif jennaan misooma keenyaaf galtee ta'a rakkoo keenya boruu nuu furaa bu'uurarraa nu jijjiraa. Egaa namni dhukkubsate daawwaa isa fayyisu barbaada malee daawwaa dhukkubicha isa dagachiisu waan barbaadu natti hin fakkaatu.
deeggarsi yeroo baay'ee nuti eegganne deeggarsa rakkoo keenyaaf dhukkuba keenyarraa nu fayyisu osoo hin ta'in deeggarsa dhukkuba keenya akka nuti dagannu nu godhudha. Kanaaf deeggarsa dhukkuba koorraa na fayyisu yoo jiraate bu'uurarraa rakkoo koo furu yoo jiraate isa eeggachuun otoo hin ta'in tattaaffachaa hiixatanii fudhachuun dirqamadha jedhee yaada. Maal eeggannaa isa jedhutu murteessaadha jechuudha. Maal fudhannaa isa jedhutu murteessaadha. Hawaasni aadaa duudhaa akkuma dura kaasnee ittiin wal gargaaru, ittiin wal utubu, ittiin wal jajjabeessu, ittiin hojii keessa wal galchee waliin guddatu qaba. Aadaan sun laafaa dhufee dagatamaa dhufee kana bu'uurri jettanii kaastaniirtu. Kanaafuu furmaanni akka hawaasaatti. Egaa furmaanni akka hawaasaatti dhufuun irra jiru jedhee ni yaadu. Gaafa akka dinagdeetti muuxannoon biyyoota kaanii akkamii nuti maal fakkaannaa jennee gaafa ilaallu qorataa tokkotu biyya Itoophiyaa qoratee qaama Itoophiyaa adda addaa deeme baddaaf gammoojjii biyya Itoophiyaa ilaaleeti umarratti akkas jedheedhaan akkamitti isinii mijaatee hiyyeessa taatanii jedheedhaan. Hiyyeessa ta'uu mijachuu miti. Mijatu jechuudha. Biyyi kun hiyyummaadhaaf mijataa miti. Mijatu ture. Akkamitti lafti keessan, qilleensi keessan, haalli keessan hiyyummaa qubachiisuu hin danda'u ture. Akkamitti qubachuurra dabartee hiyyummaanii akkamittiinii isin keessa bultee dhagna keessan akkamitti taatee jedheedhaan. Kana jechuun maal jechuudha? Tokko nuti poteenshaalii qabnu. Misoomaaf galtee waan ta'u waan qabnu sirriitti ilaaluu danda'utu nurra jira. Lafa keenya sirriitti ilaaluu danda'utu nurra jira. Lafa keenya sirriitti yoo ilaalle misoomuu danda'a. Bonaaf ganna qotuu dandeenya. Bonaaf ganna Itoophiyaatti qotuu hin danda'ama. Waggaa 5 kana too kaasneera ta'e abjuu wayii fakkaata. Oomishni bona hin jiraataan waggaa 5 kana waggaa 6 kana otoo namatti himne abjuu fakkaata. Garuu amma abjuu miti. Qabatamaan oomishni kuntaala 1000 miliyoonaan lakkaa'amu oomishamaa jira jechuudha. Kanaafi nuti poteenshaalii qabnu ilaaluu danda'u nurra jira. Lafa keenya ilaaluu danda'u nurra jira. Lageen keenya akkasumatti dirrisuu qabanii. Lageen keenya sirriitti akkama jalqabame kanatti misoomsuu danda'uutu nurra jira. Aadaa hojii keenya immoo baay'ee fooyyessuu danda'uutu nurraa eegama. Interpreneurial spiriitii qabaachuu danda'uutu nurra jira. Mootummaan iyyuu interpreneurial governmentii ta'uu danda'uutu nurra jira. Yoo akka kanaa goone bakka baay'ee xuqnee waan baay'ee keessaa elmachuu waan baay'ee keessaa baafachuu dandeenyutu jira. Kuni akka nama dhuunfaatti nu keessa jira. Yaada keenyarraa jalqabaa. Ani waa furachuu nan danda'a, waa godhachuu nan danda'a. Yooni akka maatiitti bizinesii dhaabbachuu nan danda'a. Akka hawaasaatti waa gochuu nan danda'a. Yoo jenne nama dhuunfaarraa jalqabee hamma maatiitti, hamma hawaasaatti rakkoowwan baay'een jira jennee akkuma yaadnu rakkoowwan baay'ee kun immoo furuu dandeenya. Yoo rakkoota baay'ee kana immoo furre dinagdee uummachuu hin dandeenya. Bu'uuraalee misoomaa guuttachuu hin dandeenya. Yoo kana goone maraan martoo hiyyummaarraa jalqabanii hiyyummaa keessatti dhalatanii hiyyummaa keessatti du'uu hin cabsina jechuudha. Kana cabsuuf immoo meeshaalee baay'ee of harkaa qabna. Meeshaaleen tokko kaaba jira, tokko kibba jira, tokko ba'a jira, tokko dhiya jira ta'a malee warra kana sirriitti walitti finnee warra kana sirriitti qindeessine assembilii yoo goone seenaa gochuu hin dandeenya, burkuteessuu hin dandeenya, cabsinee keessaa bahuu hin dandeenya jedhee yaada. Egaa akkuma isin muuxannoo biyyoota garaagaraa kaastanii kutannoo guddaan mootummaa biyya sanaa hoogganudha. Mootummaan hawaasa hoogganu sana imaammata baasee tarsiimoo baasee kutannoodhaan itti deemuun jijjiirama akka fidu erga sila kaastaniirtu. Kanaaf mee gama mootummaatiin wanti hojjetamaa jiruu fi gara fuulduraatti hojjetamu maali? Baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee mootummoonni Afrikaa haalatti yaadanii, haalatti hojjetanii, tarsiimoon isaanii, haalli jireenya isaanii iyyuu baay'eensaa mootummoota warra lixaa wajjiniin wal fakkaata. Maaliif jennaani mootummoonni Afrikaa baay'een isaanii aangoon isaaniis dinagdeen isaaniis waan baay'eensaa kan inni maddu maal dabalate istiraateejii isaan ittiin biyya isaanii imaammata biyya isaanii dinagdee biyya isaanii hoogganu tarii akka afaan biyya isaanii ta'uu danda'a malee baay'eensaa kan inni waraabamu warra lixaarraati. Kana gaafan jedhu muuxannoo achirraa argachuun nurra hin jiraatu. Deeggarsa gara ogummaatiin jiru argachuun nurra hin jiraatu jechaa hin jiru. Garuu mootummaan biyya keenyaallee waan inni ilaaluu qabuu fi waan baay'ee sirriitti
hojjetamuu qabu jedheen ani yaadu waa'ee oomishtummaa dabaluu irratti waa'ee barmaatilee kanaan dura hin beekamne amma startup ecosystem jedhamee kan hojjetamu yeroo baay'ee kan beekamu miti kan namni ofii danda'e tattaafatee waa godhudha. Inni kun deeggaramaa jira baay'ee gaariidha. Nuti maal qabna jenneerra tokko kan nuti qabnu mana namaati keessumaa dhaloota kanadha. Gama teknooloojiitiin teknooloojii akka inni hidhatu teknooloojii akka inni itti fayyadamu teknooloojiidhaan akka inni itti rakkoo furu teknooloojiidhaan akkamitti akka inni dinagdee furu waan mootummaan kun baay'ee godhu baay'ee gaariidha isinitti meera kan biraa waa'ee qamadii wajjin wal qabateeti yeroo tokko yeroo baay'ee wanti inni kakka'u amma mootummaan biyya Itoophiyaa uffata qamadiittiin ilaalan qaba yaadaan uffata baay'ee mootummaan Afrikaa hin qabne jechuudha to be honest maaliif jennaani gaafa qamadii bira dhaqanii nan ilaala'ani jechuudha waan qonnaan bulaa sana fakkaatu mataarra kaawwatu uffatallee uffatu jijjiramaa isaa bu'uurarraa fiduu kan danda'utu isa kanadha jedheen ani yaada. Gadi buunee hawaasa keenya keessa gola keenya keessa iddoo nuti guddanne sana keessa abbootii keenya sana geeddarree abbootii sana geeddarree lafa isaanii sana geeddarree hawaasa geeddaruu dandeenya. Inni kun immoo guddina madaalawaa biyya keenya keessatti fiduu danda'a. Hirmaachisummaa guddaa fiduu danda'aadha. Kanaaf wannoonni akka inishiyetiiviitti keessumaa hojjetaman kuni qonnaan bulaan daldalaan akka gola isaa laalu waan qabu akka laalu mootummaan baay'ee akka fagoo sarraan jiraanne waan argisiisu ta'ullee ammallee wantoota hafan jalqabbiidha waan hojjennu kun wantoonni baay'ee hojjetamuu qaban illee asirratti amma fakkeenya waan baay'eetu jira gama turizimiitiin hojiin gurguddaan magaaluma Finfinnee kanarraa kaasee bakkeewwan turizimii hojjetamaa jiran waan haaraan hedduutu jiru albuuda irratti enerjii irratti teeknooloojii amma kaastanii waanuma haaraadhayyuu baay'ee dhaga'aa jirra. Yeroo tokko tokko gaa turizimii wajjiniin wal qabate nuti gaafa turizimii jedhu akkatti nuti ilaallutu gaafa do'annaa jedhamu namni biyya alaa jedhee yaada jechuudha. Yeroo tokko tokko waan biyya kana keessatti to'atamu faranjootatu nutti himu. Nuti waan ofii keenya qabnu kana cululuqsinee haxoofne kanan qaba jennee namatti argisiisu nama do'achiisu waan mataa keenyaa immoo ofii keenya gatii itti laanne do'achuu nu hafa. Qaawwaa kana qabna jechuudha. Nuti maal jenneerraa karaa hiyyummaa keessaa bahuun danda'amu hunda itti fayyadamnaadha. Waan ofii keenya qabnu immoo akka gatii qabuuf akka gatii godhatu irratti hojjechuu qabna. Vaaluu adii gochuu qabnaadha. Kanaaf magaalli Finfinnee waan isheen hojjechaa jirtu magaala seenaa geeddaruu danda'u. Seenaa magaalota Afrikaa geeddaruu danda'a. Seenaa magaalota biyya guddataa jiranii keessatti jiru geeddaruu danda'a. Magaala ammayyaa, magaala hawwattuu, magaala jiraattuuf taatu, magaala daawwataaf taatu gochuun hin danda'amaa jechuudha. Kuni maal godhaa? Ikonoomii keenya, dinagdee keenya akka inni dadammaqu, akka inni kaatalaayizidii godhu hin taasisaa. Keessumaa gama turizimiitiin galiin argamu biyyoonni baay'een ittiin guddataniiru. Otoo dhiibbaa naannoo irratti baay'een geessisin karaa itti guddatan tokko turizimii baay'ee fooyyessuudhaani. Kanaaf turizimiin fayyaa namaafillee, xiinsammuu namaafillee, kalaqaafillee, galiifillee waan baay'ee nama fayyada. Inni kun damee mootummaan xiyyeeffannoodhaan itti kennudha. Damee sirriitti kana caalaa antaabdi ta'uu danda'udha dhee yaada. Mee walumaa galatti qophii keenya xumuruuf jirra waan ta'eef yaadni hafee jettan yoo jiraate keessumaayyuu kabaja namummaa lammii biyya keenyaa eegsisuu akkasumas immoo birmadummaa biyya keenyaa tiksuu ofii hojjetanii jijjiiramanii fakkeenya Afrikaa fi addunyaa ta'uun wal qabatee eeggattummaa jalaa bahuudhaaniin kan hundaa gonfachuudhaaf fi maaltu ta'aa kan jedhu dhaamsa keessan. Tole yeroo baay'ee warra gurraachaa fi warra adii jedhameeti yaasa'ama. Warri adii warra gurraachaaf tarii bakka guddaa hin qabanii laataa jedhanii waan kaasantu jira. Ani garuu gurraachumti gurraachaa fi attamitti ilaala jedheeni ani yaada. Yeroo baay'ee nuti mootummaa keenya iyyuu akkamitti ilaallaa? Nuti gola keenya iyyuu akkamitti ilaallaa? Qe'ee abbaa keenyaa iyyuu akkamitti ilaallaa? Qabeenya uumamaa qabna jennu kana iyyuu akkamitti ilaallaa? Akkatti inni hawaasummaa keenyaaf ta'uuf akkamitti akka inni dinagdee keenyaaf ta'u irratti dagannee waan baay'ee dagannetu jira. Dagannaa qabnaa.
yoo dagannaa sana keessaa baane maraan martoo biyya keenyas keessaa baasuu dandeenya, ofii keenyas keessaa ba'uu dandeenya. Ani hamman carraaquu qabu, hamman hojjechuu qabu hojjedheen mootummaan immoo hammana deeggaruu qabu, hammana utubuu qabu immoo lafan kaa'a jechuudha. Yoo mootummaanis waan hundumaa situ raawwata, situ gochuu qaba yoo naan jedhe, ani waan hundumaa gochuu hin danda'u. Yoo anis mootummaan waan hundumaa gochuu danda'a yoo jedhe, mootummaan waan hundumaa gochuu hin danda'u. Anarraas kan eegamu jira, uummatarraas kan eegamu jira, hawaasarraas kan eegamu jira, mootummaarraas kan eegamu jira. Kan hawaasarraa eegamu hawaasni xiiqiidhaan, carraaqqiidhaan hojjete, mootummaan immoo sana hubatee deeggaree yoo hojjete guddinni dhufa jechuudha. Hawaasni kan inni carraaqee argateef mootummaan kan inni carraaqee argate walitti biyya guddisaa, wal unatanii, waliin hojjetanii, waliin hubatanii deemuuni biyya geeddaruu danda'a, dinagdee geeddaruu danda'a, hawaasummaa geeddaruu danda'a. Dhuguma immoo biyyittiin kun biyya abdii qabdu akka taate sirriitti kana caalaa hojjetanii mul'isuun danda'amaa kan jedhu qaba. Barsiisaa fi qorataa dinagdee Darajjee Fiqaaduu as istuudiyoo AMN'tti argamtanii marii bal'aa waan waliin taasifnee fi hedduun isin galatoomfadhaa, ulfaadhaa. Galatoomaa isinillee galatoomfadhaa. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf qopheeffannee kanumaan xumuramaa. Torban keessummaa biraa mata duree biraatiin walitti deebinaa. Waan waliin turtanii fi ulfaadhaa, horaa bulaa deebanaa.